lafee uummata Oromoo Adawaa irratti cabe Itoophiyaa ijaaruun gabrummaa Oromoo irra bubbulche malee Oromoo hin fayyanne. Kun mata duree qophii keenya addaa har'aati. Qophii kana keessatti ilmaan Oromoo lola Adawaa irratti hirmaatanii impaara Itoophiyaa biyya Xaaliyaaniin koloneeffatamuu irraa oolchan akka sabaatti bu'aa uummata Oromoo buuse tokkoyyuu akka hin qabne kaasuun taateewwanii fi namoota jajjaboo lolicha keessatti qooda fudhatan kaasuun uummanni Oromoo dadhabbina kaleessa irraa akkamiin waa barate fuulduratti bifa saba isaaf ta'uu danda'utti hojjeta kan jedhu irratti yaada goolabaa kaa'uun qophii keenya xumurra. Qophii kana barreessuun Daandii Elemoo isiniif dhiyeessuun ogeessota irraa biyyoolessa Oromiyaa waliin an Nimoonaa Faayisaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Uummanni Oromoo erga xumura jaarraa 19ffaa sirni gadaa isaa cabuun aangoo siyaasaa dhabee koloneeffattoota impaara Itoophiyaan suuta aadaa, siyaasa, diinagdee fi sirna bulchiinsa isaa dhabuun Oromummaan isaa cabee aadaa, afaanii fi sirna bulchiinsaa ammaan dura hin beekne baruuf dirqamee bulaa ture. Tooftaa ittiin Oromoon cabe keessaa tokko Oromoon cabsu kan fayyadaman Abashoonni kaabaa dhufan xumura jaarraa 19ffaa kaasuun gara kibba impaaretti Oromiyaa dabalatee babal'atan. Babal'ina ilmaan Abashootaa weerara lafa Oromiyaa qabachuu akeeka Teediroos lammaffaa yookiin maqaa duraa Kaasaa Haayiluun beekamuun kan eegale milkaa'uu dadhabnaan ajjeefamuu Teediroosiin booda aangootti dhufuu Milinikiin ilmaan Oromoo keessaa goobana Daaccee qabachuun tooftaa Oromoon cabsuu kan Teediroos hin fayyadamne Milinik fayyadamuun ilmaan Oromoo fi Oromiyaa marti bar 19 akka lakkoofsa Awurooppaatti guutumatti koloneeffatamuu danda'ame. Kolonii sana booda ilmaan Oromoo sabboonummaan Oromummaa keessa hin jirre mana Milinikii fi isaan booda sirnoota Abashoota impaara Itoophiyaa leellisan keessatti Oromoota hedduu miidhan malee yeroo fayyadan hin argamne. Ilmaan Oromoo impaarettii tiksuuf lafee fi dhiiga cobsaniin gabrummaa uummata Oromoo irra bubbulchanii. Hiddi gabrummaa lafee Oromoon jabaatee ijaarame buqqa'uu dadhabuun dhalootatti isa buqqisuuf lubbuu hedduun itti kitimamaa jira. Bara mooticha Milinik keessa lola Adawaa irratti bara 1896 Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti geggeeffameen impaarri Itoophiyaa addunyaa irratti warreen uummata adii injifatan ta'uun yeroo leellifamtu Afrikaaf ammoo mallattoo bilisummaa taatee turte. Haa ta'u malee baay'inaan lola kana irratti hirmaachuu fi gootummaan dura dhaabbachuun loltoota Xaaliyaanii lafa irra naquun injifannoo boonsaa kan galmeessan ilmaan Oromoo turan. Ilmaan Oromoo heddumminaanis ta'e gootummaan lola kana keessatti qooda fudhachuun injifannoo addunyaa ajaa'ibsiise galmeessanis dhuunfanis saba Oromoof bu'aa cabdu buusaniif hin qabu. Inumayyuu mootummaan Milinik ofii dudduubbee taa'ee ilmaan Oromoo fi saboota biroo lolichatti oofuun dhiiga isaanii dhangala'uu fi lafee isaanii cabsuun teessoo barcuma siyaasaa isaa akka hin raafamnetti jabeeffachaa ture. Ilmaan Oromoo lolicha injifannoon goolabaniif kabaja hin laanne. Seenaa impaarettii keessatti ilmaan Oromoo gootummaan lola Adawaa irratti mul'atanii garuu kaan abbaa isaanii barnoota seenaa irraa citee barsiifamaa ture keessa Dajjizmaach Gabayyoo Gurmuu nama tokkodha. Maqaan abbaa Gabayyoo maqaa Oromoo Gurmuu waan ta'eef lagatamee Gabayyoo qofti waamamuun seenaa jabduu kana akka sabni Amaaraa raawwateetti dhiyeessuuf impaara itti seenan Oromoo atameedha. Gootawwan impaarettii jabeessuuf lubbuu isaanii lola Adawaa irratti dhaban keessaa tokko Baalchaa Saafoodha. Gabayyoo Bimoota Takkaa Baalchaa Madfii Aggalaabaach Bichaa Labichaa jechuun hojii gootummaa ilmaan Oromoo kunneen hojjetan sirbaan faarsanis sababa Oromootaan qofaaf seenan isaaniillee ifatti leellifamee gatiin arganne. Ilmaan Oromoo lola Adawaa irratti gootummaa agarsiisaniin waan lama gurguddaa hojjechuun uummanni Oromoo gabrummaa jabaa ofirraa kuffisuuf lubbuu hedduu nama kanfalchiisu akka qabaatu taasisan. Wantoonni lamaan kun mootummoota Abashaa injifannoo Adawaan booda daraan akka jabaatu gochuun hiddi isaanii impaarettii keessa akka dagaagu gochuun miirri bitaa fi bitamaa akka jabaatu taasisan. Kan lammaffaa ammoo impaarettiin sababa injifannoo sanaan ardii Afrikaa fi addunyaa irratti akka sagalee argattu tolchuun Itoophiyaa keessa sabni Amaaraa qofti akka jiruutti sammuu biyyoota hambaa keessa kaa'uun hariiroon Abashoonni addunyaa waliin qaban akka jabaatu taasisan.
Egaa yeroo injifannoo Adawwaa qeeqnu namoonni tokko keessayyuu booda kana injifannoon Adawwaa kan Oromooti jechuun qaamni dhiiga fi lafee Oromoo irratti gabrummaa dagaagsuuf dhangala'e fi cabee faarsu ni mul'ata. Sana irra darbe murni seenaa dabaa bu'aa uummata Oromoof hin buusne inumayyuu akka uummanni Oromoo daraan cabee jiraatu taasise sossobbaan fudhachiisuu barbaadan Goobanaa Daacee iyyuu badii hin qabu tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf godhe jechuun cabinsa Oromoof nama balbala dura banee fi qe'ee Oromoo keessa luffisiise akka gootummaatti yeroo barsiisuuf yaalan seenaa calanqoo fi aanolee ammoo akka irraanfatamu barbaadu. Injifannoo Adawwaa irratti ilmaan Oromoo hirmaatan akkasumas gootummaan lolicha keessaa ba'an malee kan duulchise Abashoota, lafti tikfame kan Abashootati akkasumas bu'aan siyaasaa argames kan Abashootati. Lola Adawwaan dura lola calanqoo fi aanolee irratti ta'ee tureen gootonni Oromoo jedhamuun akka faarfamaniif dhiyaatan kun Oromoo dhumaatii sana irraa maaliif hin oolchin? Uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf maaliif Abashoota hin lolin yookaan akka Oromoon hin cabneef maaliif dura hin dhaabbatin? Kun maqaan saba kiyyaa gocha akkasii keessa jira jechuun sobaan of jajjabeessuu irra waan darbe dhugaatti uummata Oromoo yeroo sanaatti sirna takka ittiin bulee hin beekne jalatti kufee rakkachaa ture waan fayyade hin qabu. Dhaloota sana boodaa irrattis gudeelcha sochoosuun dhiiga fi lafee hedduu gaafatu daandii gubbaarra kaa'anii fi darban. Har'as kan Adawwaa osoo kaasnu ilmaan Oromoo du'a seenaa hin qabne dachee namaaf loluu irratti lubbuu isaa kan dhabu hedduudha. Lola Itoo Eertiraa lafa baadimmee irratti geggeeffame irrattis ilmaan Oromoo sirna Abashoota kan yeroo sana TPLF durfamu aangoo irratti tiksuuf geggeeffame kan turedha. Baatii Sadaasa 2020 irraa eegaluunis ilmaan Oromoo kaaba impaayera Itoophiyaa Tigraay keessatti lafa Amaaraa deebisuuf hedduun lubbuu dhabe gariin madaa'e gariin booji'ame. Egaan ilmaan Oromoo of baruu dadhabuun sirna akka meeshaa kireeffataniitti itti fayyadamuun lubbuu isaanii obbaasuun goyoonfamanii namaa ergamuun daangaa ormaa keessatti du'uun hanqannaan amma ammoo Oromoo irratti harqootni gabrummaa uummata Oromoo irraa akka bubbuluuf jaarmiyaa uummataa woboo loluuf meeshaa baatanii dachee Oromiyaa keessa sossa'u. Ayyaana Adawwaa waggaa 126ffaa har'a gaggeeffame kun Oromoo hin ilaallatu. Sanas Abashoonni bifa garaa garaan ibsaa turan. Nuti jibbiinsa isaaniif qabnu waan isaan sobaan keenya jedhan harkaa fudhachuun isaan aarsuuf yaaluun deemanii waan tokko waliin jaalachuu waan fiduuf waan boora'aa kana balfuutu fardiidha. Adawwaan Oromoof oma miti. Adawwaan Oromoo irratti gabrummaa jabeesse malee bu'aa fideef hin qabu. Ilmi sabaa injifannoo argate kan jedhamu injifannoon isaa sabaaf bu'aa yoo buusedha. Har'as taanan warreen ija dunuunfate lola Adawwaa irratti hirmaate impaarettii jabeessetu waraana sirna PP fi milishaa ishee ta'uun qabsoo uummata Oromoo duratti akka hin tarkaanfanne godha. Kanaaf uummanni Oromoo seenaa bu'aa uummata Oromoof hin buusne faana ololaa fi goyoomsa dabballoota akkasumas warreen mindaan kanfalamee fi miidiyaa irra gochicha faarsaniin goyoomuu dhiisanii seenaa dhugaan hojjetame yeroo biyya taanutti gadi ba'u qofa Oromoon harkaa akka qabu beekuu qaba. Kanaafuu uummanni keenya qabsoo isaa dhugaan geggeesse bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa bira ga'uun ilmaan Oromoo sabboonummaa Oromummaa lafa isaaniif lafee cabanii akkasumas dhiiga dhangala'anii Oromiyaa walaba ijaaruuf deemanii fi ijaaranii Oromoo bal'aa dhaalchisan gootummaan yaadanna malee warreen gabrummaa dhaloota dhaalchise injifannoo jennee wanti nuti faarsinuuf hin jiru. Kanaaf uummanni keenya Adawwaa gootummaa osoo hin taane gaddaan yaadachuun murteessadha. Namni ofiif ta'uutu dursa. Gootummaan Oromoon weerartoota kaabaa dhufaniin weeraramee osoo du'aa jiru lafa isaa irraa buqqa'ee warri Milinik fidee qubsiifamee jiru lafa ormaa irratti injifannoo galmeeffame yaadanna yookiin kabajanna jedhan dhugaa jallisuu fi miira gadaantummaa agarsiisudha jechuun uummanni keenya jabaatee qabsoo isaa finiinsuun gabrummaatti goolabaa goonuun dhaamsa keenya maayiti. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa kana barreessuun daandii elemoo isiniif dhiyeessuun ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin Annimoonaa Faayisaan ture. Hanga xumura qophii keenyatti waan nu waliin turtaniif guddoo galatooma.
Qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Oraa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof Bitootessa 2, 2022.